Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Maqaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara haga baraatti kan galateeffatamu. Inni dukkana keessaa gara ifaatti, du'a keessaa gara jireenyaatti, Si'ool irraa gara gannatiitti, abaarsa irraa gara eebbaatti, garbummaa irraa gara bilisummaatti, gadda irraa gara gammachuutti, salphina irraa gara ulfinaatti kan nu fide, inni rakkina keenya furmaata kan ta'u, dadhabbii keenya humna kan nu ta'u, dhukkuba keenyaaf qoricha kan nu ta'u, gaafii keenyaaf deebii kan nu ta'u, jireenya keenya bu'uura kan nu ta'u, eenyummaa keenya miidhagina kan ta'u, maqaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee, maqaa ishee eenyuti? Qulqulleettii, qulqullummaan, dubrummaan, fayyisa addunyaa kan addeesse, maqaan haadha teenya qulqulleettii dubree maaramee kan ulfaattee fi kan kabajamte nuuf haa taatu. Akkasuma maqaan ergamootaa, duuka bu'ootaa, raajotaa, wareegamtootaa akka maqaa isaanii, akka sadarkaa isaaniitti kan ulfaatanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Koottaa gara Waaqayyootti deebinaa. Gaabbiidhaan gara Waaqayyootti, kan sobaa turree dhugaa dubbachuutti, kan hataa turree dhiifama gaafachuutti, kan sirbaa turree faarfachuun, kan yakkaa turree yakka dhiisuun, kan seera cabsaa turree seera eegsisuun, kan abaaraa turree eebbisuun, kan wal lolaa turree wal araarsuun, kan machaa'aa turree machiirraa dhiisuun, kan hamaa gochaa turree gaarii hojjechuun, kan xuraa'ina gochaa turree qulqullina gochuun, kan saamaa turre laachuudhaan nama hamachuu dhiisuun gorsuutti haa jiraannu. Jireenyi keenyas isa waan ta'eef jechuudha. Hamaan nama balleessaa, hamaan nama salphisaa, hamaan du'aaf nama geessaa, hamaan gaddaaf nama saaxila, hamaan garbummaatti nama geessaa. Nuti kan jiraachuu qabnu jecha Waaqayyootiin. Jechi Waaqayyoo bu'uura jireenya keenyaatti waan ta'eef jechuudha. Jibbi jaalalaan haa jijjiirru, dheekkamsa obsaan haa dabarsinu. Hunduu kan darbu isaan waan ta'eef jechuudha. Isa nuuf kenname otoo beeknee kan nutti hir'ate hin jiruyyuu ture. Addunyaa ergisaa kanarratti kan wal jibbinu, isa samii san irratti Waaqayyo mooyyuu hunda keenyaaf kan ga'u maal dagannaa? Otoo inni jiraachisuu danda'u nuti maa ol dandeenye jiraachuu dadhabnaa? Silaa yeroon kun yeroo itti wal gorfannu, yeroo itti tokkummaa labsinu, yeroo itti jaalalaan jiraannu, yeroo itti waliin mararfannu, yeroo waliin wal keenya wal jaalannu kan ta'u ture. Amantaatti kan wal jajjabeeffannu ture. Nuti garuu har'a isa nurraa eegamu dhiisnee kan hamaa irratti wal hatteessinu, kan wal summeessinu, kan wal balleessinu, kan hammeenya waliif yaanu taanee jiraachaa jirra. Kuni maaliif laata? Kunis maaliif ta'e laata? Haggi yoomtu itti fufa laata? Nuti jireenyi keenya hoo maal ta'a laata? Adda baafnee haa deemnu. Garuu meeqaaf keenya laata? Kan jireenya hafuuratiin jiraatu. Garuu meeqatu jiraayyuu kan barsiifamuu qabu, kan dubbatamuu qabu, kan furmaata itti kennamuu qabu, kan falmamuu qabu, kan gorfamuu qabu, kan galateeffatamuu qabu. Meeqatu jiraayyuu? Meeqa jira kan gadi ba'ee ifa arguu hawwu? Meeqatu jira kan biyya hambaa keessatti lubbuudhaan darbaa jiru? Meeqatu jira kan jaamaa ta'e dhukkubsatee biyya alaas jiraatu? Meeqatu jira kan sammuu isaa dhabee galu? Meeqatu jira yeroo keenya akkamitti jiraanna? Dhukkubsattoota gaafachuudhaan ilaata? Hiyyeessa gaafachuudhaan ilaata? Isa kufe kaasuudhaan ilaata? Jireenyi keenya hoo maal fakkaata laata? Mee duuba keenya olaa gaafannu. Xumurri keenya hoo maal ta'a laata? Abbootonni keenya Phaawulos adamsaa kan ture gara ergaa 14 barreessuudhaan Waaqayyootiin jiraate. Luqaas doktora addunyaa kan ture sagalee Waaqayyoo labsuudhaan doktora wangeela ta'e. Maatiyos gibira guuraa kan ture inni wangeela labsaa ture. Abrahaam
waaqa harkeetti amanaa kan ture gaarummaadhaan waaqayyo kamananii jiraate. Nuti hoo har'a laata maaliin jiraachaa jirra laata? Sodaa waaqayyoon jiraachaa jirra? Abboommii isaa eegaa jirra? Sagalee isaa dhaggeeffachaa jirra? Isa hojiidhaan agarsiisaa jirra? Waaqayyoof ajajamaa jirra? Yaa saba Waaqayyoo, Waaqayyoon boru kan nu gaafatu jecha isaatiin Waaqayyoon boru kan nu gaafatu oolmaa keenyani nuti mana Waaqayyoo keessaa jiraannu abbootonnis ta'e daaqonoonni, luboonnis ta'e barsiisonni, Phaaphaasonni hundumnuu han jiraannu harka keenya keessa osoo hin taane harka Waaqayyoo keessa ta'u haa hubannu. Kakaasee kan na jalqabsiisee kan na xumursiise galanni Abbaadhaaf, galanni Ilmaaf, galanni Hafuura Qulqulluudhaaf yaa ta'u. Aamiin.